baqatanii Joe Biden pireezidantii Ameerikaa 46 ta'uun kakat gaazexeessa Tigraayitti jeesaniif oduu biraalee qabadee dhiyaadha. An asli galgalooti nu waliin tura. Bar 2021 keessa sadarkaa ga'umsumni waraan biyyoota addunyaa if godham keessatti Itoophiyaan addunyaa irraa 60 Afrikaa keessaa immoo sadarkaa 6ffaa kaa'amti. Ragaalee adda addaa burreeffachuun waggaa waggaan ga'umsumni waraan biyyoota addunyaaf sadarkaa haa kennu dhaabbatni Global Fire Power jedhamu bar kana biyyoota Afrikaa 35 qoratee sadarkaa kan kenneef. Sadarkaa dhaabbatichi kennee Afrikaa keessaa Masriin tokkoffaa yoo taatu Aljeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Naayijeeriyaa fi Morokkoon sadarkaa leetaanan qabatan. Biyyoolaa Suudaan ammoo sadarkaa 10 qabatte. Global Fire Power humna waraan biyyoota addunyaaf sadarkaa baasuun ulagaawwan 50 ol fayyadamuu ibsi. Dhaabbatichi addunyaa guutuutti biyyoota 138 ka qorate yoo ta'u addunyaa irraa humna waraana jabaa qabaachuun sadarkaa tokkoffaa ka ta'u US. Ittaan sun Raashiyaa, Chaayinaa, Indiyaa, Japaanii fi Kooriyaa Kibbaa sadarkaawwan aga 6 itti qabatan. Suudaan lafnaannoo daangaa dhiyootan qabatee akka gadhiiftu Itoophiyaan gaafatte. Ibsar miidiyaaf kennee ministeeriyaa jala Itoophiyaa dhimmoota yeroo akka muudam Suudaan hidha haaromsa guddichaa fi tarkaanfii seera kabachiis jedhanii kaabiyyaatti fudhatamaa jiru dubbate. Dubbi himaa ministeerichaa ambaasadar Diinaa Muuftiin Suudaan daangaa isii cimsitee akka eegduuf malee lafa Itoophiyaa qabatuuf eeyyam kalaateef hin jiru jedhe. የህግ በላይነትን ለማስከበር ወደ ሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እስከሆነ ድረስ እናንተ ደግሞ wayita humni keenya seera kabachiisuuf gara kaaba biyya keenyaatti fuula isaa deebifatutti naannoo daangaatti wantoonni biyyoota lamaaniif hin tolle akka hin uumamneef jecha ture bulchiinsa keenyaan imaanaan Suudaanitti kan kenname. Daangaa cabsanii seenuun kan keenya akka jedhaniif wanti jedhame hin turre. Humnootiin badii gara daangaa keessanii akka hin seenne kan jedhu malee biyya keenya keessa seenaa daangaa keenya nuuf eegaa kan jedhe hin jiru. Wanta akkasii ni raawwatu jedhamee gama Itoophiyaatiin kan eegame hin turre. Wanti argine garuu faalladha. Biyyoota lamaan walitti buusuun fayyadamuu kan barbaadan ni jiru. Sudaan keessas gareen beekamtii hin malle argachuuf socho'an ni jiru. Ammas ejjennoon Itoophiyaa ifadha. Gara duraan turtanitti deebi'aati waliin dubbachuu dandeenya kan jedhu. Qaamolee olaantummaa seera kabachiisuuf deemaa jiru kana akka rakkoo nageenya naannichaatiin olii guddisuu barbaadu jira jedha ambaasadar Diinaan. Dhimma daangaa Suudaan waliin jiru hidha haaromsa guddichaatti hidhuun sirrii miti jedhu dubbi himaan kun. በነገራችን ላይ እውነቱን ለመናገር የህዳሴ ግድብ tarii hidhi haaromsaa Itoophiyaatti aanee biyyi fayyadu Sudaani. Sudaanonni lolaadhaan baay'ee rakkatu. Baranallee lolaadhaan akkam akka rakkatan argitaniirtu. Maal ta'a osoo hidha haaromsaa sana daftanii xumurtanii silaa lolaan kun nutti hin dhufu jechaa turan. Lammaffaa immoo Itoophiyaatti aansee humna elektirikaa gatii salphaan kan argatu isaanidha. Ammaatti ejannoon gama Itoophiyaatiin ifaa ka jedhan ambaasadar Diinaan mariin itti fufaa akkasumas bishaan guutuun akka itti fufu ibsan. Muudamni daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti eegii uumamee bubbulee jira. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni Suudaan lafa qonnaa kalamiilan Itoophiyaa irra jiratan to'achuu isaanii komataa ture. Gambiraatiin loltoonni Suudaan muummichi ministeera Itoophiyaaf nu eeyyamee jennaan seennee jennaan dharaa jedha. Suudaan wajjin haalli daangatti dhalate kun gaafa waraanni Itoophiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf Tigraayitti fuula garagalcha gaafate waraanni Suudaan lafa Itoophiyaa qabatanii jechuun isaanii kun wanjala guddaa ta'uu isaa nuti amannee jarri kun asiin seenan jennee akka bira dabarre. Haa ta'u malee namni tokko Suudaan keessa maal jedhu haasa'uu jalqaban amma muummicha ministeeraatti nu hayyamee achi seennee wanta jedhu. Muummichi ministeera akkasii hin qabnu nuti. Muummichi ministeera keenya fedhii uummata Itoophiyaa nama kabachiisu, Itoophiyaa nama cimsuuf hojjetaa jiru. Daangaa Itoophiyaa nama eegsisu Itoophiyaa walitti dhufiinsa ishii biyyoota biraa wajjin qabdu nama kabachiisuu danda'u. Isaanii akkas naa hayyame maalu kan jedhu kun wanta hin jirre wanta hin dhalatiin waan ta'eef kunis riippoortii keessatti wanta mul'ateef wanta seeraan alaa ta'uu isaa ibsuu barbaadna. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessa. Jalqabaan mani murtii olaanaa godina Shaawaa har'a obbo Lidaatu Ayaloo bilisaan baase. Abukaatoon Lidaatuu keessaa tokko kan ta'an Abdul Jabbaar Hussein akkan jedhe.
ምስራቅ ሸዋ ያው ህገወጥ መሳሪያ mana murtii olaanaa shawaa ba'aatti meeshaa seeraan alaa qabachuun himatamee ture kanaan dura yeroo darbe manni murtichaa ragaa abbaa alangaa dhaga'ee obboleettuunis ragaa ittisaa dhiyeeffatanii falmiin erga gaggeeffame booda irratti qorannoodhaaf beellamamne manni murtichaa har'a meeshaan hidhatan kan mootummaa ta'uu isaa mirkaneeffadheera jedheera mootummaan nageenya isaaniif kan hidhachiise ta'uus erga mirkaneessee booda kanaan himatamuu hin qaban jechuun manni murtichaa bilisaan isaan gadhiise. Gaazexeessa TV Tigraay Daawit Kabadaa fi jaalawwan isaa lama magaala Maqalee keessatti jeesanii jedhan. Daawit konkolaatumni oofuu jiru keessatti rasaasaan dhaanii jetmaatiin isaa. Sababi jecha isaatiif namijees agammaa hin baramne. Baqattooti Eertiraa ka kaampii lama naannoo Tigraay kee jirtu dheebuu jabduu tarka qabaa jedha dhaabbati UN ka kaampii lamaan imaltee namni hedduun keessa baqatee amnam 25 qofaa keessa jiraa jetti. Nyaataaf dhugaatii warqan dhiyeessuun dirqamaa jedhi UN. Aangaa'onni gamtaa Awurooppaa muudam Joo Baayidenii gammachuun simatan. Pireezidantiin manmaree gamtaa Awurooppaa Charles Michel hariiroo waggoota afran bulchiinsa Tirampii jalaatti danqamaa ture haaromsiisuuf carraa dansaa jedhee paarlaamaa Awurooppaa dubbate. Dubartiin lammii Taayilaand maatii warra mootii arrabsitee jedhamtee hidhaan waggaa 43 irratti adaabamte. Dubartiin tun ta'anchant jedhamtu waan ofii barreessiteenitii waan miidiyaa hawaasaa irratti argitee qooddeen hidhamte. Seera Taayilaandii jalaatti maatii warra mootii arrabsuun dhowwaa. Keenyaan qoors miliyoon 24 ka tallaalii COVID-19 jidhuuf argachuuf deemtii jedhan. Ministeerri fayyaa Keenyaa Mutaahi Kagwen tallaaliin kun karaa gamtaa Afrikaatiin argamaa jedhe. Pireezidantiin Firaans Emmanuel Macron yakka biyyisaa gaaf gabrummaa Aljeeriyaatti hojjetee gaabbee yookiin dhiifamiin gaafadhuu jedhu. Macron ka Firaans yakka namooma Aljeeriyaatti hojjetee jedhu dhugaaf araaratti jiraachuu qabaa jedhu. Waggaa 8 qabsoo bilisummaa lammiileen Aljeeriyaa hedduu lubbuu dhabe. Ministeerri dhimma alaa Zimbabwee Subiso Moyoon COVID-19 lubbuu dhabuu mootummaan ibse. Jeneraalii waraan duraanii kun waggaa 2017 humna waraanaatiin Robert Mugabe aangorraa kaasuun beekamtii argata addunyaa irratti. Zimbabween nam 28 koronaan qabame yoo ta'u nam 825 du'uu himan. Eegii waraanii jilam kadabr naannoo Tigraay galee namni hedduun lubbuu dhabee maatiin gargar facaatee qabeenyi adda adda hin qabne barbadaa'e. Sodaaf namni 50 olii qa'ee isaaniirra buqqa'ee naannoo ollaatiif Suudaanii baqate. Lubbuun ba'u malee jiraatotana rakkoo guddaa tarka qaba. Harki guddaan nyaataaf dhugaatii dhabee hakkamaa jira. Ammaatti nam 8 oliitti aanaa adda adda irra baqatee man baranoota magaala Maqalee keessa jiraachaa jira. Magaala Shiraa irra baqattee dubartiin Firee jedhamtu asiilletti furmaatiin arganne rakkoo hamtuu kee jirraa jettee BBC'tti himti. Warreen buqqaan yeroo qoricha barbaadanitti dukkanni qorichaa tola kennuuf jiru. Hospitaalonni muraasni illee haga danda'ametti tajaajila kennaa jiru. Haa ta'u malee rakkoon dhiyeessii qorichaa fi nyaataa waan jiruuf rakkoo hamaa keessa jiraachuu isaanii mirkaneeffadheera. Rakkoo hedduutu jira. Yeroo maallaqni argamu midhaan daaksifamu hin jiru. Midhaan yeroo argamu bakki itti daaksifatan hin jiru. Gama fayyaatiin garuu rakkoo hamaatu jira. Namichi lamaaf isaan gargaaruu jiru hojii gaggeessaan dhaabbata muluu algagalootti jedhamu obbo Muluun akkan jedha. Ijoollee fi abbaa warraa koo qabadheen abbaa koo ganna 80 gateen bahe wantan arge dubbachuudhaaf humna isaa hin qabu. Meeshaan gurguddaa osoo nurratti dhukaafamu dubartoonni ulfi lakkoo osoo hin hafiin karaa irratti da'anii kan da'an ammoo kaasuudhaafis humna dhabanii osoo baqatanii argaa Maqalee qaqqabneerra. Asillee dubartoonni ulmaa keessa jiran kan nyaata dhaban jiru. Wanti hundumtuu rakkoodha. Dhaggeeffattooteen kam dhaggeeffattan Kilippichi qaraati. Ministeerri nagaa Itoophiyaa ibskalee baaseen na miliyoon 2,500 deeggarsa namooma dhiyeessuuf qophiin godhamee jira jedha. Dhaabbati mootummaa gamtoomaniilleen naannichi keessatti na miliyoon 4,500 ta'utti deeggarsi nyaataa hatattamaan barbaachisaa jedha.
Joo Baayiden pireezidantii Ameerikaa 46 ta'uun kakachuu jira. Maanguddoon gan 78 waggaa 40 siyaasa Ameerikaa keessa jiru kuniin waggoota afran dhufuu keessa White House gal. Trump ammoo meeshaa isa xaxaatee White House keessa ba'ee jira. Baayiden muudama isaa kanaan booda murtee jajjabaa bar Trump dabarsan jijjiiramaa jedhanii eegama. Muudama isaa irratti maaltu jira? Murteen ciccimaan Baayiden irraa eegam maalfaa? Biraanuu Gammachuu waan qophees qaba. Ameerikaatti sirni pirezidaantonni baallii walitti dabarsan kun waggaa 4 beekamaa fi kan eegamudha. Guutummaa addunyaa irrattis qalbiin hordofama. Sirna Waashingten DC'tti taasifamu kana irratti kanaan dura namoota miliyoonaan lakkaa'amanitu irratti argama ture. Fakkeenyaaf bara 2009 yeroo Barack Obama kakuu raawwatan namoonni miliyoona 2 ol ta'an argamaniiru. Barana garuu sababii lamaaf kun qabbanaa'eera. Tokko sababii weerara koronaavirusii fi kaan ammoo sababa deeggartoota Trump okkora uumu jedhameefi. Baayiden erga akkas jedhanii ifatti hojii isaanii jalqabu. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Amanamummaadhaan pireezidaantii Ameerikaa ta'ee tajaajiluudhaaf waadaa nan gala. Humnaa fi dandeettii qabu hundaan heera mootummaa Ameerikaa eeguuf, kabajuu fi kabachiisuuf murannoon nan hojjedha. Doonaald Tiraamp eebba Baayiden irratti hin argamin hafuun isaanii eebba irraa adda taasiseera. Pireezidaantiin aangoo dabarsu eebba irratti argamee daawwachuun kan barame ture. Tiraamp garuu osoo fuulli tiwutara isaa jalaan cufamin amajji 8 warri irratti argama jettanii na gaafattan sirna kakuu raawwachuu san irratti hin argamu jedheera. Akkuma jedhe eebba Baayiden irratti argamuu dhiisee nagaasa dhumaa dhaammatee har'aa gara mana jireenya isaa Filooriidaatti qajeeleera. As I conclude my term as the United States ta'ee tajaajiluun bara aangoo koo yeroon xumuru kanatti wanta waliin taanee milkeessinetti hedduun boona. Wanta hojjechuufas dhufne hojjenneerra. We did what we came here to do. Seenaa keessatti dubartiin pireezidaantii ittaantuu Ameerikaa ta'uunis sirna eebba irraa adda taasiseera. Kamala Harris ittaantuu Joo Baayiden ta'uun aangoo guddaa biyya guddoo kanaa qabatteetti. Dubartii umurii ganna 56 kan taate Kamala Harris abbaa hiddi sanyii warra gurraacha irraa ta'ee fi karaa haadhaa ammoo Eeshiyaa irraa ta'uun ishee adda taasisa. Pireezidaantii Joo Baayiden roobii irraa kaasee murteewwan jajjaboo raawwatan toora galfateera. Inni jalqabaa lubbuu lammiilee Ameerikaa 400,000 ol kan galaafate koronaavirusii irratti kan fuullefatedha. Murteewwan Tiraamp baasan keessaas kan haquuf jiru adda baafateera. Isaan keessaa Ameerikaan dhaabbata fayyaa keessaa akka hin baane deebisu, waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paarisitti deebi'anii makamuu, uggura imala biyyoota musliimni itti heddummaatan irratti Tiraamp dabarsan ture kaasu, daangaan Ameerikaa Meeksikoo waliin qabdu irratti dallaa guddaa ijaaramaa jiru dhaabsisuu kan jedhaman keessatti argamu. Joo Baayiden haasaa muudama isaa taasisaniin erga jabaa lammiilee Ameerikaaf addunyaaf dabarse. Aar demokiraasiin deebitee mo'atee jedhu Baayiden warris hin filatinillee akka hojjetuuf dubbate garaagarummaa jidduutti isaaniitti uumamee dhiphisuuf hojjannaa jedha. Addunyaan addaan ba'uu jalqabnee deebinee hariiroo tolfannaa jedha Baayiden. Dhaggeeffattootni oduu dabalataan mandar kibbi Indiyaatti argamu qa'ee maatii Kamala Harris gammachuu akka addaatti ibsachaa jira. Jiraatonni magaalaatti ka duraan barame kooma isaanii dhiisanii seenaa Ameerikaa keessatti dubartii yeroo jalqabaaf pireezidantii ittaantuu Ameerikaa taate kana kabajaa jiru. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessa sagantaa kanaa Biraanuu Gammachuu ture. Gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Yoo waaqi jedh borsaatti akkana walitti deebina. Naga waaqa heebbulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhambulaa.